harmeen tun amma haadhumatti fakkaan bineensi haadhatana boochise haadhateen dhiisu bineensi haadhatee boochise haadhatiyyan dhiisu jechuudha wallahi ani yeroo imimmaan harmee tana argu baga yeroodhaan osoo biyyin badin deemte alhamdulillah baga dirraan hafuura galfat du'a filataa jira namni du'a azala rabbii filataa jirra nuti amma warri biyya namaa teenu warri haawwanni keenya dhukkubsanii nurraa du'aa jiran du'a rabbii ta azalaa san filataa jirra gubanne akka taanu dhabne osoo ati lubbuun jirtu haadhatee goondarirraa dhufanii qalut haadha akkanaa duratti intala durbaa gudeedu haadha akkanaa abbaa kee duratti gudeedurra du'a azala rabbi dhibamtee duutu san filata namni kumaaf dhibba lamaa as jiru kun kumni lamaa kun wallahi du'a akkasii filatan harmeen ta'e faannoon morma irraa muruudha moo dhukkubsattee duudha osoo siin jenni kan filatta ka rabbi hin filatta moo filattu anamma yoo harmee akkanaa boottu argu baguma haatiti osoo waan kana ijaa hin argin jira maaliif hamma tokko yaaladhee isinillee na gargaartanii na wajji boottanii ol qabnee gaqqabnee guyyaan ga'ee deemte ba harmee akkanaa tanoota cinqii keessa jirtu ilma akka nuhii qabdii bar ilma akka keetii qabdii bar harmee akka teetittu dhalee bar yaa ka humna qabdu yaa ka qawwee qabdu akkami garaan si danda'e akkamitti imimmaan haadhatana dassi jedhe akkamitti tol indeek toodik chaale garaan kee akkamitti danda'e ana kana gubaa jiru kana waan biram akkamitti danda'e yeroo haati oromoo boottu yeroo ati aangorra jirtu yeroo ati bosona jirtu yeroo gadheen ganda ofii shiftaan ganda namaa dhuftee harmee kee boochiftu garaan kee akkamitti danda'e indee toodik chaale garaan kee akkamitti dhagaa gurraacharra jabaate akkamitti jabaate xiyyaaqara kun maaliif qurxii hin himne koppelinki argi taap argi naatin bida gowwoota as jala teettitri koppelinki godhi taappi godhi sagalee ta'a jetti yoo namni asii sagalee ta'u teettee mataa dhagaa gootee nama dhaalti akka tiktookiin gubatu wal barbaadde koppelinki godhi hundi kee taappi godhi isini galee eenyaaske min baddalnaachoo ummanni miskiinni kun garatti isin baate duudatti isin baate harma isin hoosise isin barfiifate baadiyaa duutuu san keessaa baatanii akka nama takkaa baadiyatti dhalatanii ummata baadiyaa kana yoo darartan rabbi maal isinin jedha boru maal himattan ko aangoon ergisaa bar irraa kaataa bar hayla sillaasanin ka'ee bar hammaamatti awwaalame bar mililikka isin sagaddaniif har'a 4 kiiloo keessatti dhaabdanii sagaddaniif qomaaxee ufratti dhudhuufaa du'ee bar mootiin ummata dararu addunyaa kana gubbatti milikkata argaa bar mootota Itoophiyaa bulchaa turan keessa silaa warra aangorra jiru kanaaf jechuu an dhugaa rabbi isinitti hima mootota Itoophiyaa bulchan keessa mililik osoo lubbuun jiru yoo walgahii deemu hin dhudhuufaa bar dhuufuu qabachuun danda'u bara dhuufu muujizaan rabbiin addunyaa kana gubbatti garsiisa wallahi warra seenaa beeku gaafadha olaamaa'ota gurguddoo gaafadha mililik yeroo sabsabaa deemu dhuufuu qabachuu hin danda'u hin dhudhuufa bar wannoo godhatee deemaa jira ture maalinni kagaangeetti godhan san kagaangeetti godhan asirratti gaangeerraa godhanii qillisu sammaa'ee maqaa isaa akka qaayidaa bareeduma kaabbaa isaa kanarra bilbila akka gaangeessantu jira ka mililikii fi namicha biyya kana jira waan ta'eef maqaa dhabuun barbaada mootii biyya kanaa